Tole sagantaan keenya kaarraan tana IV fluidii gosoota isaa laalleeti. Medication administration toopikaaliidhaa fi ophthalmikii laallee sagantaatti aanu keessatti blood transfusion eegalla. Kanaaf mata dureen keenya kaarraan tana IV fluidii gosoota dhangala'aa karaa hidda dhiigaatiin kennamanii ilaalla. The fluid used in intravenous are usefully classified into two group. Garee lamatti adda baafna. Dhangala'aa karaa hidda dhiigaatiin namaa kennan kana. Koolooyidiidhaa fi kiristaaloid jaaniin. Koolooyidiidhaa fi kiristaaloid jaaniin. Koolooyid jechuun maali? Kiristaaloid jechuun maali? Ka akkamii? Maaltu adda adda godhaa? Eenyuuf kennamaa? Bal'inaan laalla. Koolooyid warreen jennuuni the solution that contain large molecule. Dhangala'aa molekiilota gurguddaa of keessaa qaban kani cichaa seeliidha. Seel membreenii qaxxaamuruu hin dandeenye ka qaban. Dhangala'aa molekiilota gurguddaa qaban kani cichaa seeliidhaa keessaan dabruu hin dandeenye. Hidda dhiigaa keessaa gara biraan hin gorre. Hidda dhiigaa keessaa gara biraatti hin baane dhangala'aa akkasiitiin koolooyid jaaniin. When infused, they remain in intravascular compartment. Yeroonii fi namaa kennaman isaan kun warreen koolooyidoota jaaman kuni hidduma dhiigaa keessa turan. Hidda dhiigaa kana keessa turaniiti expand intravascular volume and they draw fluid from extravascular space via their higher oncotic pressure. Hidda dhiigaa kana keessa turaniiti dhangala'aalee biraa kani hidda dhiigaa kanaa ala jiran gara ofiitti harkisan. Maaliif? Humna jabduu waan qabaniif, dhiibbaa jabduu waan qabaniif. Koolooyidoota warreen jennuun warreen molekiilii gurguddaa qaban ka hidda dhiigaa keessaa gara biraa bahuu hin dandeenye. For example, warreen akkamii warreen koolooyidoota jennuun kun albuuminii fa'a. Albuuminiin pilaazmaa pirootiina. Pirootiina dhiigaati. 5% albuuminii fa'aa yoo fudhanne human albuumin solution jaaniini warreen hidda dhiigaa kana keessaan ba'ani. Gareen jalqabaa tun koolooyidii jenni. Gareen lammaffaadhaa kiristaaloid jaaniini. Kiristaaloid jechuun dhangala'aa molekiilota xixiqqaa qaban kani salphumatti cichaa seeliidhaa keessaan qaxxaamuranii hidda dhiigaa keessaa gara seeliitti gara tishuutti achi bahuu danda'an kiristaaloid jaaniin. Garaagarummaan koolooyidootaa fi kiristaaloidoota jidduu jiru hanga qabee molekiilii isaan qaban guddina isaanii sanirra hundaa'u. Warreen koolooyidiidhaa blood streamii kana keessaa dabruun bahuu hin danda'an gara seeliitti gara tishuutti achi hin dabran hidduma dhiigaa keessa ta'an. Hidduma dhiigaa keessa ta'aniiti hidda dhiigaa kana babal'isan. Garuu kiristaaloid warreen jennuuni it is the solution that contain a small molecule. Molekiilii xixiqqoo dhangala'aa qabu that flow easily across cell membrane. Cichaa seeliidhaa keessaan salphumatti qaxxaamuruu ka danda'an. Allowing for transfer from blood stream into the cell. Hidda dhiigaa kana keessaa gara seeliitti, gara tishuutti achi bahuu warreen danda'aniin kiristaaloid jaaniin. Kiristaaloid fluidiin kun increase fluid volume in both interstitial and intravascular. Dhangala'aan kun hamma dhangala'aa bakka lamaan san jirutu ni dabala. Ka hidda dhiigaa keessa jirullee dhangala'aachi keessa jiru ni dabala. Ka hidda dhiigaatii ala jirullee dabala. Warreen koolooyidiidhaa garuu kanuma hidda dhiigaa keessa jiru san dabalan. Hamma dhangala'aa hidda dhiigaa san keessa jiru. Warreen kiristaaloid jaaniin kun there are 3 types of crystalloid fluid. Gosa sadii jira kiristaaloid warreen jaaman kun. That are classified according with tonicity to normal blood plasma. Hanga silaa dhiigni qaama namaa tokko jabaatu hanga dhiigni qaama namaa molekiilii hanga dhiigni qaama namaa silaa gahu sanii wal madaalchifnee
yeroonii fi isaan kan adda qoqqoodnu bakka sadiitti adda baafna. Relative to normal blood plasmaadhaan. Dhiiga namaatii wajjin yeroo wal cinaa qabnu garee sadiitti adda baafna. The normal osmolarity of blood is dhiigni namaa tokko hangi osmolaritiin isaa litira tokko keessa miilii osmolarii 280 irraa hanga 295ti. So desired effect of the tonicity fluid is we can either determine hypotonic, isotonic or hypertonic jennaani. Garee sadii jira jenna. Warreen hypotonic jaanii fi isotonic fi hypertonic jaaniin. Hypotonic jechuun wanni inni qabu suni cimina dhiigaatii wajjin yoo wal bira qabdu irra xiqqaadha, irraa gadi. Isotonikiin ammoo waluma fakkaataadha. Hypertonikiin irraa oli. Maaltu irraa ol ka'e? Maaltu irraa gad bu'e? Maaltu wal qixa ta'e? Hypotonic yeroo jennu hypoosmolar solutionidha. Dhangala'aa qabeen isaa yeroonii fi dhangala'aa hidda dhiigaa keessa jiru kana fi dhangala'aa amma kennuu fi deemnu kana wal cinaa yeroo qabnu irraa gadi hammisaa. Fluid shift from intravascular to both intracellular and interstitial space. Hidda dhiigaa keessaa gara alaatti gara seelii keessaatti dhangala'aa kana baasa. Inni kun hypotonic fluid jaaniini. Serum osmolaritiin hangi ciminni isaa kasilaa dhiigaarraa irraa gadi. Kanaaf dhangala'aan hidda dhiigaa keessaa gara intracelulariitti yookaan immoo intracelulariidhaa fi interstitial space'itti akka achi bahu gara kalloo kanaatti akka achi bahu hidda dhiigaa keessaa san godha. Hypotonic solution jaaniini. Solutioniin kuni qabee silaa dhiigaa sanii gadi miilii osmolariin isaa ciminni isaa humniti isaa sanii gadi. Hypotonic crystalloid solution is lower serum osmolarity within the vascular space. Amma waan fakkeenyaa asii godha. Fakkeenyaaf wanni takka aannan haa fudhannu. Aannan kanatti yoo bishaan daballe qabee bishaanii kanarra hangi silaa aannanii sun keessaa gad bu'a. Bishaan yoo irra heddummeessine irra gad xiqqaata jechuudha. Kanaaf hypotonic jaaniini. Hypotonic wanni jennuuf hanga silaa dhiigaa kan hidda dhiigaa keessa jiru sanii irra xiqqeessa. Then causing fluid to shift from intravascular to out of the cell. Hidda dhiigaa san keessaa gara seeliidhaa alaatti gara seelii keessaa gad naqa. Hidda dhiigaa keessaa baasa. If fluid is infused beyond client tolerance. Amma dhangala'aa akkanaa kana yoonii fi garmalee namaa kennan water intoxicationidhaan dhufa. Bishaantu qaama keessa heddummaata. Maaliif? Bishaantu irra hedduudha dhangala'aa kana keessa. Bishaan waan irra heddummaataniif water intoxicationidhaan dhufa. Fakkeenya hypotonic solutionidha. Sodium chloride 0.45dha. Sodium chloride parsantii duwwaa tuqaa 4 godhanii bishaan irra heddummeessan. Kun amma hypotonic jaaniini. Inni lammaffaa isotonikidha. Isotonic jechuun isa hidda dhiigaa keessa jiru wajjin waluma fakkaata jechuudha. Qabiyyeensaa. Aananuma aananii yoo daballe. Isoosmolar jaaniini. Concentration of solid is similar to that of plasma. Ka alaatti daballees dhiiga san akka hammasaa dabaluuf takka ammoo kontentii isaa san akka callabbeessuuf takka akka cimsuuf wanni itti daballu suni yoo dhiigachi keessa jiru sanii wajjin wal fakkaate hammumasaa heddummeessuu malee jijjiirama isarratti kan finne yoo taate seelii san keessaa gara alaatti kan baafne yoo godhe isotonic fluid takka ammoo isotonic solution jaaniin.
Isotonic solution kana yeroo namaa kennan concentration isaa isa dhiigaatii wajjin waan wal fakkaatuuf it doesn't move into cell, remain within extracellular compartment. Intravascular volume hanguma hidda dhiigaa keessa jiru san dabala malee gara seeliitti gamas hin bahu. Kanaaf isotonic jaaniin. If fluid is infused beyond the client tolerance, isotonic solution kana hanga namtichi danda'u ol yoo namtichaa kennan rakkoo maaltu dhufa? Cardiac overload fa'aa dhufa. Cardiac overload jechuun onnee irratti dalagaan baay'atti. Hypotonic immoo yoo hanga namtichi danda'u ol kennan bishaantu qaama keessatti heddummaata. Summaa'uu bishaanii fa'aa dhufa. Water intoxication jaaniin. Maaliif sababni isaa dhiiga sanii gati dhiiga san bishaaneessa jechuudha. Dhiiga santu bishaan irra heddummaata. Isotonikiin ammoo waan silaa dhiigni qabu wajjin waluma fakkaataadha. Inni sadaffaadhaa isotonic solutioniin kun 0.9 sodium chloride dha fakkeenyi isaa kana. 0.9 sodium chloride takka ammoo normal saline NS jennuun kana. Simply salt and water that contain only water in the sodium. NS kun normal saline inni jennuun kun bishaanumaa fi ashaboo qaba. Soodiyamiin hangam takkaa keessa jira? Miiliikii 54 jira liitira tokko keessa. Chloridiinis 554 jira. Isaan lachuu wal qixa. Soodiyamiidhaa fi chloridiinis. When to be given NS kana yeroo tam kennan. To treat low extracellular fluid as in fluid volume deficit. Yeroo dhangala'aan qaama namaa keessaa gabbu'e isa san dabaluudhaaf kennaniif. Extracellular fluid seeliidhaa ala dhangala'aan jiru qaama namtichaa keessaa yoo gabbu'e dhangala'aa gabbu'e san bakka deebisuudhaaf kennan. Inni biraa in case of shock namni yoonii fi of wallaale. Shocking gosa hedduu jira keessaa hypovolemic shock yoo mudate. Namni of wallaale isa kennaniif. Kabiraa mild hyponatremia nama qaama isaa keessaa soodiyamiin gabbu'e. Hyponatremia jechuun yoonii fi soodiyamiin hanga silaa normaalii qaamaa keessaa gabbu'e soodiyam chloride kana NS kana kennaniif. Inni biraa in case of acidosis. Acidosis jechuun nama dhukkuba sukkaraa qabu kan sukkarri itti ol ka'e. Acidosis jaaniin yeroo cimu. Diabetic ketoacidosis jaaniin. Yeroo kana irraa gad deebisuudhaaf sukkara san qaama keessaa gabbuusuudhaaf kan itti fayyadaman isa kana NS kana. It is the fluid of choice for resuscitation effort. Yeroo namni tokko of wallaalee qaama bayyanachiisuudhaaf dhangala'aa irra kaa'uun barbaachise. Dhangala'aan jalqaba filatan isa kana. It is the only fluid used with administration of blood product. Bakka kana sirrii qalbeeffadhu. Dhangala'aa gosa dhangala'aa kennamu keessaa ka dhiigaa wajjin kennamu yoo namaaf dhiiga kennan dhiiga namaa kennuudhaan wajjin dhangala'aan biraa kan cinaan kennaniif NS kana qofa. Inni biraa ringer lactateidha. Eenyu laalu jirra? Isotonic solution laalu jirra. Isotonic keessaa NS ilaalleeti inni lammaffaa ringer lactate takka harmaan solution jaaniin. Lactate ringer idhaas jaaniin. It is the most physiologically adaptable fluid. Dhangala'aa qaamni namaa sirritti fudhachuu danda'u isa kana. NS irra. Sababni isaa maaliif? Because it is electrolyte content is most closely related to composition of body blood serum in the plasma. Hamma silaa electrolytota qaamni namaa uumamaan qabuu fi ka isa kana keessa jiru waan wal fakkaatuuf qaamni namaa sirritti fudhachuu danda'a. Sirritti itti madaquu danda'a. It contain ringer lactate kun maal qaba? Harmaan solution jennu kun potassium chloride, sodium chloride dhaa fi calcium chloride and sodium lactate warreen kana qaba.
Amma NS'n soodiyaamumaa fi kiloorinii qaba. Kilooraayidii. Garuu kun pootaasheemiis ni qaba. Soodiyamii illee qaba. Kaalsheemii illee of keessaa qaba. When to be used ringer laakteetii kana yeroon fayyadaman. To replace GI tract fluid loss namoota karaa sirna nyaataa kana keessaa dhangala'aan bahee dhume fakkeenyaaf namoota haqqisaadhaan dhangala'aan qaama keessaa dhume yookaan yaasaadhaan jalaan dhangala'aan qaama keessaa dhume bakka buusuudhaaf filuudiin jalqaba filannu ringer laakteetii kana. Inni biraa fiistullaa direneejiidha. Fiistullaa direneejii jechuun uraa jirtu qulqulleessuudhaaf namoota qaamni lama walitti uratee karaa saniin dhangala'aa yaa'u. Fiistullaa jechuun opening of two structureidha. Caasaan lama kanaan walii jiru yeroonii fi walitti urate. Inni biraa fluid loss due to burn and trauma. Namni yoo gubate dhangala'aa sababa qaamni namaa gubateef qaama namaa keessaa dhumu kan bakkaan buusan ringer laakteetii kana. Yookaan immoo sababa tiroomaatiin sababa balaan irra geesseef dhangala'aan qaama keessaa yoo dhume kan bakkaan buusan ringer laakteetii RL isa kana. Patient experience acute blood loss or hypovolemia due to third space fluid shift namoota dhiinimmaan tana keessaa yaa'e. Acute blood loss jechuun ammaan tana dhawamee sababa balaan irra geesseef dhiini hedduun keessaa yaa'e. Yookaan immoo sababa dhangala'aan kun bakka jijjiirrateef fluid shift jechuun dhangala'aan kun uumamaan qaama keessaa bakka taa'uu qaba. Bakka duraan jiru sanirraa bakka biraatti yoo jijjiirame dhangala'aan qaama keessaa gabbu'a. Yeroo kana hypovolumiyaan mudata. Dhangala'aa gabbuu kana bakkaan buusuudhaaf RL fayyadama. Ringer laakteetii yookaan harma solutionii jennu kana. Inni sadaffaadhaa 5% dextrose in wateridha. 5% dextrose in water jechuun gulukoosiidha qaba. Dextrose jechuun gulukoosii. Gulukoos parsantii 5 bishaan keessatti bulbulanii kennaniif jechuudha. Dextrose in wateriin kun free water that pass through membrane pore to both intracellular and extracellular space. Gulukoosii bishaan kana keessatti dabalanii waliin kennuufiin kun faayidaan isaa bishaan kun salphumatti membreenii kana keessaan uraa xixiqqoo membreeniin qabu kana keessaan qaxxaamuranii akka seelii keessaas gara alaatiis akka seenan godha. Dextrose in wateriin. It is smaller sizes allow molecule to pass more freely between compartment. Hammi isaa xixiqqaa waan ta'eef salphumatti compartmentii dallee xixiqqaa qaama jidduu jiru jira. Isa kana salphumatti qaxxaamuruu danda'a. Thus expanding compartment simultaneously. Gara lachuutu keessaa fi gara alaatiis salphumatti isa san bakka duraanitti deebisuu danda'a. Dextrose in wateriin kun faayidaa biraa tan qabu jira. Dextrose in gulukoosii. Gulukoosiin faayidaan isaa anniisaa qaamaa kennu. It provide 170 calorie per liter. Litira tokko yoo namaa kennan anniisaa kaaloorii 170 qaama namtichaa sanii kenna. But it doesn't replace electrolyte. Garuu electrolytoota bakka hin buusu. Dextrose in wateriin anniisaa kenna. Gulukoosii qaamaa kenna malee. The supplied calorie doesn't provide enough nutrition for prolonged use. Namoota nyaata nyaachuu hin dandeenyeef hanqina nyaataa qabaniif yeroo dheertuudhaaf anniisaa bakka buusuu hin danda'u. Garuu it can be added provide some calorie while patient is in NPO. Yeroo namoonni uumaa nyaanne baqayfamuudhaaf uumaa afaaniin hin nyaatin jaaniin nyaatarraa dhoorkan anniisaa san dabaluudhaaf itti gargaaramna. Dextrose in waterii. Inni sadaffaadhaa hypertonic fluididha. Hypotoniikii, isotoniikiidhaa fi hypertoniikii jenneeti kiristaaloidii bakka sadii baafna. Hypertonic jechuun maal jechuudha? Hypersmolar jaaniini waan hidda dhiigaa keessa jiru sanii oli. Greater than
290 milliosmol per liter. Hypertonic fluidiin kun maal godha yeroo namaa kennan? Increase osmotic pressure of blood plasma. Dhiibbaa hidda dhiigaa keessa jirtu sun garmalee dabaleeti drawing fluid from the cell. Seelii keessaa dhangala'aa baasa. Osmotic pressure kan jaaniin harkisa takka ammoo dhiibbaa bishaan qaama irratti taasisaniin osmotic pressure jaaniin. It draw water out of intracellular space, increase extracellular fluid volume. Seelii keessaa bishaan baasee gara seeliidhaa alaatti baasa. Seelii keessaa gara seelii alaatti. Yeroo sanii volume expander jaaniin seelii tanaa alatti yerooniif dhangala'aan kun walitti qabame yookaan bishaan yerooniif seeliidhaa alatti walitti qabame seeliin sun keessi isaa hanqina bishaanii mudachuu dandeessi. Hypertonic fluidiin bishaan seelii keessaa gara alaatti baasa. If fluid is infused beyond the client tolerance, hanga namtichi sun danda'u ol yoo kennaniif dhangala'aa hypertonikii kana cellular dehydration dhufa. Dhangala'aan seelii san keessaa waan dhumuuf keessaa gara alaatti waan bahuuf seelii sun hanqina dhangala'aa mudatti keessi. Inni biraa dextrose with normal saline. Dextrose glukoosiidha. Dextrose jechuun with normal saline wajjin NS wajjin yoo kennan maali faayidaan isaa? Dextrose reefu dextrose watarii dalaalle glukoosii bishaanitti dabalan laalle. Amma immoo dextrose normal saline keessatti yoo dabalan replace sodium chloride in some calorie. Soodiyamiidhaa fi kiloraayidii dabalataan anniisaa gulukoosii waan of keessaa qabuuf anniisaa garii dabalaa namoota kamiif kennan? Dextrose normal saline prescribed for patient critical situation of severe hyponatremia. Nama garmalee soodiyamiin qaama keessaa gabbu'e hyponatremia nama qabu isaaf kennama. Dextrose 5% ringer lactate'iinis ni jira. Dextrose akkuma normal saline keessatti dabalanii kennan ringer lactate keessatti illee dabalanii kennan. Dextrose wanti itti dabalaniif maalii fi kaaloorii anniisaa akka argatuuf namtichi. Inni biraa mata dureen keenya inni lammaffaadha. Topical administrationidha. Medication administration karaalee ittiin kennamu keessaa interaaliidhaa fi parenteraalii akkasumas warreen topikaalii jennee adda baafna. Warreen interaaliidhaa fi parenteraalii ilaalle topikaalii ilaalla. Topical administration jechuun dawaa kallattumaan gubbaa tanarratti kan godhamu. Drug applied directly to the body site. We call it topical administration jennaan. Kallattumaan iddoo silaa irra godhuu barbaanne sanii yeroo dawaa goonu. Usually wanni topically kana kenninuuf maali? Gubbaarra wanni dawaa goonuu fi intended for direct action takka local action on particular site. Bakka barbaanne san irratti hawaa dalaguu fi bakka san irratti dawaa kennan. It applied locally to the skin. Topically yeroo jennu kallattumaanii dawaan sun gogaa gubbaa irratti godhama yookaan immoo mukas membreenii lallaafaa kanneen akka ija faa keessa jiranii internal ear canal gurra faa keessa vagina faa keessaa fi rectumii faa karaa sagaraan baatu membreenii lallaafaa naannoo sanirra jiranitti dawaa kallattumaa yeroo godhan topical administration jennaan. Kana keessa jalqaba skin application ilaalla. Gogaa irratti godhuu. The process of applying medication to the skin is called
inaction jedhama. Kallattumaan dawaa gogaa irratti godhuun inaction jedhaniin. Dawaa akkamtu qaama gogaa kanarra godhama? Inni jalqabaa paawudara. Paawudarri dawaa akkamii? Dawaa dhukkeedhaati. Used to promote drying of skin, prevent friction. Dhukkee san dawaa bifa dhukkeetiin jiru gogaa irratti wanni godhaniif gogaan sun akka goggoguufi. Yookaan immoo rigata hir'isuudhaaf. Fakkeenyaaf namoota yeroo dheeraa sireerra ciisan fa'a akka siree san irratti riganii hin uumamne paawudara sanitti godhan. Akka paawudara ijoollee godhan sana. Inni biraa ointmentiidha. Ointmentiin dibata. It provides prolonged contact of medication on skin. Yeroo dheeraadhaaf dawaan sun gogaa san gubbaarra akka turu godheeti gogaan sun akka lallaafatu godha. Soften the skin. Ointmentiin dibanni sun. Inni biraa kireema. Garaagarummaa ointmentiidhaa kireemaa kana sagantaa dabarte keessatti ilaallee turre. Kireemni lubricate and soften skin. Gogaa kana ni mucuceessa, ni lallaafisa. Prevent drying of the skin. Gogaan kun akkan goggogne godha. Goggogee akkan tatarsaane, akkan dhodhoomu, akkan cicciramne godha. Inni biraa ophthalmic drop yookaan ointmentii ija keessa waa buusuu takka itti dibuu. Eye drop fi ointmentii ilaaluu deemna. Waan ija keessa buusanii fi kan ijatti diban. Eye drop means installation of eye drop performed for their local effects. Kallattumaan dawaa ija keessa buusuun wanni godhamuuf ija san irratti waa hojjetuuf. For example, pupil dilation or constriction. Ija tana addaan bal'isuu yookaan immoo walitti dhiphisuudhaaf. When examining eye or for treating infection like trachoma. Yeroo ija tana qoratan ijiti namaa kuni fayyaa qabdi moo qabdu yeroo qoratan warreen ija tana bal'isanii walitti dhiphisan fa'aa itti fayyadamu. Akkasumas dhukkuboota kanneen akka tiraakomaa fa'aa haqaroo namaa jaamsu jaamu isa san fa'aa wallaanuudhaaf ija keessa dawaa buusan. Ointmentiin ophthalmic ointmentiin used to treat local infection and irritation of eye. Belbeliinsa ijaatii fi akkasumas dhukkuboota ijaa wallaanuudhaaf itti gargaarama. After application ointmentii kana eega ija keessa dibanii namtichi maal godhuu qaba? The eye should be closed. Ijiti wali cufamtee the client is instructed to move eyeball to spread ointment. Ija wali cufateeti ija tana keessatti sosossoosa olii gad akkanatti. Garuu nyaarri ijaa wali cufamuu qaba. Akka dibanni sun ija hunda wal gahuuf. Eye drop yeroo jennu akkanatti ija keessa buusan. Use medication drop to place prescribed dose on conjunctiva sac. Yeroonii fi ija keessa dawaa buufnu bakkee nuti buufnu conjunctiva sac irra bu'u. Conjunctiva jechuun isa qolola ijaa kanaan jala as jala buufna. Malee kallattiidhaan ija qara tanarra buufnu diramuu waan dandeessuuf. Yeroo irra buufnullee yeroo dawaa itti buufnu meeshaan buufnuun jiraachuu qaba. Dirooppara hanga dhaphii hanga buufnu san nuu lakkaa'u. Akkasumas kallattiidhaan osoo hin taane paralaalii ta'uu qaba akkaataan nuti waan dawaa keessaa buufnu san qaban. Akka namtichi yeroo dawaan keessa bu'u sossoo'ee ijjitti hin diramnetti. Sirra wanni ati gochuu qabdu directly bakki inni buufamu conjunctiva saakiidha. Wanni nuti fayyadamnu diroopparri jiraachuu qaba. Ka dawaa san yeroo buufnu dhaphii isaa san lakkaa'u. Inni sadaffaa nasal installationidha. Nasal installation jechuun funyaan keessa buusuudha. Dawaa funyaan keessa buusan. It is used to treat sinus infection, nasal congestion or obstruction. Dhukkuboota saayinasiidhaa. Saayinasii funyaanii. Akkasumas cufamuu funyaanii fa'aa ittiin wal'aanuudhaaf dawaa funyaan keessa buusan.
Inni afuraffaadhaa vaginal suppository dha. Vaginal suppository yeroo jennu karaa qaama saalaatiin dawaa kaayamu. Medication are applied directly to the vagina. Maali sababni dawaa qaama saalaa irratti wanni godhanii fi to treat or prevent infectionidhaaf dhukkuba wal'aanuu fi remove offensive discharge dhangala'aa foolii badaa qabu. Dhangala'aa foolii badaa qabu dhabamsiisuuf akkasumas irritating discharge dhangala'aa nama bilbilchuu danda'u irraa oofuudhaaf. Reduce inflammation and relief vaginal discomfort. Akkasumas kulkula hir'isuudhaa fi vaginal discomfort eega xiqqeessuudhaaf kaayyoon itti goonuuf isa sadiin kana. Reduce inflammation yeroo jennu kulkula kana xiqqeessuudha qaama saalaarra. Nasal medication administration yeroo jennu namtichi ciisee dropparii kana fayyadamnee funyaan keessa buufna. Mataan namtichaa duubatti jechuu qaba. Funyaan isaa ol garagaluu qaba. Inni shanaffaadhaa rectal suppository-dha. Rectal suppository jechuun karaa sagaraan baatuun kanaan dawaa kaayuu jechuudha. Are used primary for their local action. Jalqaba wanni filannuuf karaa kana bakka san irratti kan hojii hojjetuuf. Such as laxative or fecal softener. Dawaa sagaraa laaffisuuf. Sagaraan akka laaffattuuf. Nama constipation qabu nama sagaraan itti goggoydee irraa laaffisuudhaaf. Garuu asirra wanni ati beekuu qabdu maali? Rectal suppository yeroo godhan karaa sagaraan baatuun yeroo dawaa kaayan use disposable glove to insert either rectal or vaginal suppository. Dirqama karaa qaama saalaas haa ta'u karaa sagaraan baatuun dawaa yeroo kaayan gilaavii uffachuu qabda. Gilaavii galeen gilaavii uffatta. Maaliif contamination ittisuudhaaf akka hin faalamne. The client should remain in that position for 5 minutes. Yoo xiqqaate daqiiqaa 5 yeroo keessee akkasitti turuu qaba. Unless it is for laxative purpose. Yoonii fi kani sagaraan akka laaffattuuf ta'e malee yoo sagaraan akka laaffattuuf kaayamu taate daqiiqaa 35 hanga 45 turuu qaba. Or until feel argitu defecate akka hanga sagaraan qabdee sagaraa bahuun hanga isa qabdutti. Inni ja'affaadhaa ear installation-dha. Ear installation yeroo jennu gurra keessa dawaa buusu. Are placed in auditory canal for their local effect. Bo'oo gurraa kana ujummoo gurraa tana keessa dawaan buufama. Achi keessatti akka dalaguuf. Faayidaan isaa maali? Used to soften wax. Guurii gurra keessa jirtu kana lallaaffisuuf. Relief pain dhukkuba irraa fooyyessuudhaaf nama gurri dhukkubu. Apply local anesthesia bakka san hadoochuudhaaf. Destroy microorganism or destroy insect lodged in the ear canal. Organismoota xixiqqishoo gurra keessa jiran balleessuu fi wanni ilbiisni xixiqqaan faayoo gurra nama seene gurra san keessatti ajjeesuuf gurra san keessatti balleessuudhaaf gurra keessa dawaan buufama. Sterile technique is used in this case. Yeroon fi dawaa gurra keessa nama buusan mala qulqullina sterile technique fayyadamuun dirqama. Maaliif? To prevent infection in case of ruptured tympanic membrane. Yoonii fi dibbeen gurraa afaan kani membranein tympanic jennuun kun yoo hadhoofu taate sterile technique fayyadamuun barbaachisaadha. Infection ittisuudha. Gurra keessa dawaa buusuu kana oral medication administration jaaniin. Oral osoo hin ta'in oral jaaniin. Maanuwaalii yeroo gurra kana keessa buufu kajoolleedhaatii fi kan nama guddaa bifa takkatti hin qabnu. To straighten ear canal bo'oo gurraa kana uraasii tana diriirsuudha jecha. Maanuwaalii gurra kana qabnee up and back goona yooniif nama guddaa taate.
fiinaa kana qabnee qaccee gurraa kana qabnee oliif ol harkifnee gara duubaatti. Yoo ijoollee taate immoo gadii fi gara duubaatti gad harkifnee gara duubaatti. Then administer appropriate dose. San booda doozii hanga barbaadamu san keessa buufu. Kana fakkaata medication administrationii mata duree blood transfusionii jettu sagantaatti aantu keessatti waliin itti deebina.